Toni hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo har'a kun sagantaa addaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya jaal Raggaatu Roobaa qabannee dhufnee jirra. Jaal Raggaatu Roobaa namni hin beekne hin jiru. Kan beekneef haarawaaf isin barsiisuudhaaf garuma isin dabarsaa. Mee isin tun eenyu? Jaal Raggaatu Roobaa eenyu warra jiruuf mee daawwattoota keenyaaf wal barsiisuudhaaf wal barnootaaf nutti qiriqoo. Ayyee asitti naafeeruu keessaniif galatoomaan isiniin jaa. Ani miidiyaalee adda addaa irratti ammaan dura eenyu akkaan ta'ee fi eessa akkaan ta'ellee ibseetiin ture. Haa ta'u garuu namni hin dhagahin jiraachuu mala. Ani maqaan kiyya Raggaatuu Roobaati. Kanuma maqaan kiyya maqaa abbaan kiyya naa baase. Bakkiin itti dhaladhee kutaan Harargeedha. Biyyi Gaasilaa Oromiyaadha. Harargee aanaa malkaa bal'oo bara durii aanaa malkaa bal'oo jamaa bara ammaan tanaa immoo aanaan jaajaa lolaha lafa ja'amuttiin dhaladheen. Ayyee gaariidha hanganaaf wal barnoota hangana ergi jenne booda mee Jaal Raggaatu maaltu si kakaase gara qabsoo kana seenuudhaaf? Gara qabsoo kana seenuudhaaf akkuma nuti hundi keenyaa'u beenutti wanni nurra jiru gabrummaadha. Gabrummaa nurra jirtu tana haadhaaf abbaan keenyaas mana keessatti haala akkaataa gabrummaan itti nurra jirtuu fi kalee uummanni Oromoo biyya qabaachaa turuusaa warri keenya karraa dhalanne waan haasaniif waan dubbataniif lammata immoo gabrummaa nurra jirtu tanallee maal akka isiin taate warri keenya karraa dhalanne waan dubbataniif jecha sababuma kana godhatuun haadhaaf abbaan keenya nuti naannoo keenya osuma nuti hin dhalatinu qabsaa'otaa jira, waraana bilisummaa Oromoo jira. Waraana bilisummaa Oromoo kana ni deeggaranii ni gargaaranii waan hundaanuu waan danda'an hundaanuu waraana bilisummaa Oromoo ni gargaaranii isaanuma kanarraa haadhaaf abbaa kiyyarraa yookaan obboleeyyan kiyya ka isaan bira dhaabbaturraa warra dura gurguddorraa fakkii fudhachuudhaan isuma kanaatu na kakaase. Haaluma gabrummaa uummata Oromoo irra jirtu roorroo nurra jirtuutu na kakaasee na baase jechuudha. Asitti qabsoo keessatti hirmaattee qabsoo tana keessa waan hedduu argitee jirta. Qabsoo bosonaa mee maal fakkaatti? Qabsoon bosonaa gaarillee qabsoon garuu hadhaa hedduu qabdi. Hadhaa madaa'uu qabdi, hadhaa beela'uu qabdi, hadhaa du'aa qabdi, hadhaa rakkoo hedduu qabdi qabsooni. Garuu nama qabsoo san keessa ture. Nama qabsoo san keessa tureef hadhaan qabsoo sanii fi rakkoon qabsoo san roorroo gabrummaa uummata keenyaa fi biyya teenyarra jirturra hin ulfaattu nuuf akka qananiitti akkuma nama mana ifii yookaan qe'ee ifii jirutti if lakkaa'aa turre nuuf gammachuu turte qabsaa'otaaf gammachuu turte dirreen qabsoo sun maaliif jennaan dirree qabsoo sanitti if bartaa maalummaa kee bartaa roorroo saba keetirra jiru bartaa waan kan hundaa'u barta jechuudha. Kanaafuu dirreen qabsoo waan lamaan kana qabdi. Gammachuusi rakkoosi jechuu dirreen qabsoo. Ayyee mee dhaloota ammaa qeerroo bosona seentee jirtuuf akka barnoota ta'uuf waan isin keessa dabartaniif isinirraa akka waa barataniif mee xiqqasho maal dhaamtaaf warra amma bosona jiru yookaan bosona seenaniif? Wanni dhaamuuf gaariidha. Bara qabsoo goonu sun keessatti nuti bara dukkanaa akka nama baatirii yookaan ifaa hin qabne waan ibsatu hin qabne dukkana keessa deemutti bara dukkanaa san qabsoo gaggeessaa turre. Nutillee jaallanuma keenya kan dura qabsoo keessa ture hayyootuma keenya kan dura dirree qabsoo san keessa turerraa dhaalleeti isaanirraa fakkii fudhannee isaan jalatti leenjinee qabsoo san gaggeessaa turre. Qabsoon bara durii hedduu hamtuudha. Maaliif jennaan yeroo ammaa kana intarneetaa jira, makiinaa jira, miilaan deemuun hin jiru. Xiqqoo ka ammaa kun irra fooyyamina qaba. Qabsoon murannoo barbaachisti. Murannoo barbaachisti. Ejjennaa si barbaachisti. Namni murate nama murateetu waa muratuu danda'a. Kanaaf bara san dhugaa rabbitti
qabsaa'onni barasanii dhugatti murannoo yoo waan amma keessa jirru kana laalle akkaataa amma keessa nuti warri hafe kun akkaataa amma keessa jirru kana gulaalle warri gaafasiisun gaafa san nutiin kun samaalii nutiin sun nama moo sibiila moo takkaawu nutiin kun gaafa san maalii nutiin sun maaltu akkasin nu jabeeyse maaltu akkasin rakkoo san hunda nu habbuuqqachiise rakkoo san hunda nu dandeessise nu obsisiise rakkoo roobaa rakkoo aduu rakkoo beelaa ta du'aa ta madaa'u hadhaa hunda akkasin nu liqimsiise jenneef duba deebine ifitti gammanna qabsoo san godhuu keenya saniif hadhaa san liqimsinee saba keenyaaf qabsaa'uu keenya saniif ifitti gammanna jechuudha. Kanaafuu qabsoon murannoo si barbaachisti. Murannoon alatti humatti bahuu hin danda'ani. Madaa'uun alatti waan takkallee bahuu hin dandeessu. Wareega hedduu si gaafatti qabsooni. Wareega qabsoon si gaafattu san obsitee ciniinnattee gaafa barattetti siif gammachuu taati. Amma siif akka gaddaa tokkoo fi akka waan namaa takka deemuu takka haasif fakkaattu malee gaafa dirree qabsoo san dhayxee waan hundaa'u baratte siif gammachuu siif bakka iddoo filatamtuu jiruu hawaasummaa jiruu mana teessu sanirra jiruu gammachuu jiruu bareedduu siif taati jechuu dirreen qabsoo. Kanaaf wanni warra arra jiruuf wanni dhaab muradhaa gabbahaa nama muratee wayibbaa qe'ee keessa deddeemuun humaanuun gootu humaanuun fiddu achi baatee bosona seentee leenci fakkeenyaa bosona keessa jira namatti hin mul'atu qeerransi bosona keessa jira namatti hin mul'atu ni sodaatamu waraabessa qe'ee keessa deddeemu namni akkamiin laala ni tuffatan ijoollee way waraabessetteeti itti kofalti jechuu yoo gartee kanaafuu namni tiitichi mana keessa gala ni tuffatama kanniifni ala gala mee laalaa waanuma ala galu waanuma ilma namatti hin mul'anne ala galtu kabajaa isiin qabdu laala. Kanaafuu qe'ee keessa deddeemuun humaa takkallee waan isiin fiddu jirtu murachuudhaan qabsoodhaaf garaa kee muratu qabda dursitee garaa kee muratu qabda waanuma maraafu garaa kee hidhatu qabda qalbii tee tana danda'u qabda namni qabsoon godha jiru tokko dura qalbii fi danda'u wahuma fedhe keessattuu ilmi namaa lubbuu isaa tana yoo moo'in humattuu bahuu hin danda'u. Dursitee lubbuu tee tana adab jettee lubbuu tee tana moo'uu danda'u lubbuun tun guyyaa tokkichaa kana waa meeqa nu barbaaddi bishaan nu feeti nyaata nu feeti nyaata kana gosa kanaa jetti wanni lubbuu tanarra nama dararu inuma hin jirtu kana hundaa'uu liqimsitee lubbuu tee tana mootee lubbuu tee tana injifatte injifannoo fiduu dandeessa warri injifannoo fidan hundinuu lubbuu ifii qalbii ifii moo'aniiti muratanii waa fiduu danda'an jechuudha. Kanaafuu qeerroon teenya ammaa qeerrittiin teenya ta'ammaa ummanni keenya muratee achi bahee diina firraa loluu qaba. Du'uu qofaa miti hidhamuu qofaa miti diina firraa ajjeesuu danda'u qaba. Tokko ajjeesee du'uu qaba ifiin jehu qabna nuti dhiira tahee dubartii tahee abbummaan fedhamu biyya tiyyarratti tokko ajjeeseetiin du'aa jechuu qabna. Bineensi yoo mana tokko Oromootti mana tokkotti bineensi yoo si dhufe dursitee ajjeefteetuma duuta malee osoo bineensa san ifirraa difaan taane hin duutu jechuudha. Kanaafuu awwanniin ilmaan gartee uummata keenyaaf qeeroo teenyaaf qabsaa'ota keenyaaf wanniin dhaamu isa kana muradhaa jabaadhaa rakkoon dirree qabsoo sun gabrummaa nurra jirtur mana hidhaarra biyyatti hulaatee duratti ajjeefamur hidhamur tumamur hin hammaattuu dheebuu fi beelti sun kanaaf awwanniin isaanii dhaamu isa kana jechuudha. Hayyee gorsa baay'ee gaarii ta'e gorsa bareedaadha dhaamtee fi mee tanaan wal qabsiisneetuma qabsoo bara saniitii fi baree isin godhaa turtanii fi taammaa yoo ol bira qabnee ilaallame akkamiin ibsite? Akkin itti ibsu qabsoon bara ammaa bara sanirra fooyyooytuudha jechuu ni dandeenya. Maali yoo jenne tokko dammaqinsa hubannaa gabrummaa irra jirtu ummata keenyaa hagam takka ummanni keenya gabrummaa irra jirtu tana hubannaa qabaa hubatee jira. Bara durii nuti mana namarraa moggaa yookaan ooyiruu namarraa moggaa laalleeti suuta jala deemne itti dhayne aboo ati maali jennaan ani islaama nuun ja'a ka kiristaanaatis an kiristaanaa siin ja'a aboo ati
dhuga amantiin tee akkana islaama amantiin teeti amantiin tee kiristaanummaadha yookaan waaqeffattummaadha ati immoo oromoodha an oromoodha jii ogguu si gaafatan jenneeti akkasitti ummata keenya barsiisaa dhufne jechuudha. Har'a immoo ummanni keenya biyya fedhe addunyaa kanarra ka jiruu fi biyyallee ka jiru ati maali yoo janiin an oromoo ifiin jamale amantii isaan himatu jechuudha. Kanaaf bara sanirra fooyyomina ni qaba. Ummanni oromoo irra waraanni bilisummaa oromoo isaaf jecha akka ala jiru ni beeka. Akka bosona jiru akka isaaf jee gabbahee lolaa jiru ni beeka. Bara sana immoo nun beekan diinni akkuma waraana keenya ammaan tana waraana keenyaan shanee yookaan shiftaa shanee jo'aa jiru kanatti bara qabsaa'ota bilisummaa oromoo qabsaa'ota oromoo bara maqaatti baasa. Bara dargii nuti oromoo naxaawichi nuti waan badeedha sorgoo gabbiidha maqaan keenya bara dargii. Bara ihaadig onogi shiftaa onogi bara ammaa jijjiirama ammaa keessatti shiftaa shaneeti jechuudha. Nuti maqaa kana hundaa'u itti boonna malee itti hin gaddinu maaliif qabsorra jirra. Ummanni keenya yeroo san nutiin kun akka nama Somaaliyaa dhaqee qawwee hidhatee Somaaleerraa ummata Somaalee taane qawwee hidhanne biyya teenya tana saamuudhaaf biyya Itoophiyaa tana saamuudhaaf biyya alaa takkarraa dhufnee takkatti nu laalaa ture ummanni keenya akkasin nu lakkaa sargoo gabbii waan badee ugunuun jedhan akkasin nu laala jechuudha. Kanaaf ammaan tana immoo akkasitti ummanni keenya qabsaa'ota keenya hin laalu. Lammaffaa yeroo durii intarneetni hin jiru silkii walii dawwaltee wal dubbisuun hin jiru telegiraama walii gootee telegiraama wal dubbisuun hin jiru. Makiinaa yaabbattee makiinaan deemtee xalayaa takka bakka takka geessitee qunnamtii takka geggeessuu hin dandeessu. Nuti Harargeerraa kaaneeti Wallaggatti miilaan qabsaa'onni keenya wal qunnamaa ture jechuudha. Qunnamtii geggeessaa ture. Karaa biyya alaatis miilaan deemanii xalayaa fuudhanii ergaa takka fuudhanii biyya biraa miilaan deemanii Oromiyaarraa ka'anii Somaaliyaa Hargeysaa deemanii dhaqan jechuudha. Maqdishoo deemanii miilaan dhaqan jechuudha. Ammaan tan ammoo sun hundinuu sanirra wanni fooyyee makiinaa jira, baaburaa jira. Karaa feeteen akka feetetti deemuu dandeessa jechuudha. Dammaqinni ummataatis ka gaafasirra ka ammaatu irra fooyya'aadha, irra gaariidha. Ummanni keenya keessa jirulleen ka ala jirulleen hundisaatu ni beeka jechuu qabsaa'onni keenya nuuf jecha ilmaan keenya ala jiranii hibeekanii jechuudha. Hubannaa qabanii jechuudha. Ammas wanni ammayyaadhaan silkiidhaan telegiraamaan wal dubbisuu danda'a. Nuti baala mukaafaa cabsinee karaa irra kunne walii keenye baallama walii goonee xalayaa barreessinee muka jala dachii gaqqonnee keenye akkasitti xalayaa san achii fudhattee bakka itti walit dhuftu qunnamtii gootu itti walit dhuftu akkasitti wal dubbisaa walit dhufaa qunnamtii keenya godhaa turre. Karaarra kunne baala cabsinee baala mukaa karaa san garagalchinee keenye nu malee gaa ummanni baala san itti fayyadamuu hin beeku numa qofa jechuu namni itti fayyadamu akkanatti wal qunnamna. Haalli gaafa san jiru akkanaati haalli amma jiru akkanaati. Kanaaf haala sanirraa haalli ammaa irra fooyya'aadha jechuudha. Haa ta'u malee immoo ummanni keenya bara san wahuma fedhe diinni yootti kan waliin gurguru ummanni keenya nama isaa hin gurguru. Garaa isaatiif jee nama isaa hin gurguru ummanni keenya. Yeroo ammaan tana namni keenya wahuma xiqqoodhaan waanuma xiqqoo takkatti kennanii namni keenya nama ifii foon ifii gurguratu. Bineensinuu bineensa takka takkaatu foon walii nyaata malee bineensinuu foon walii hin nyaatu jechuudha. Kanaaf namni keenya yeroo ammaan tanaa kana wal gurgurataa ni jijjiiramaa. Haala takkammaa sogguu dhufe wanni takka namaas haa ta'u waan takka hogguu arge waan duraan qabu san gadhiisee waanuma haaraa jala fiiguu usee. Fakkeenya qeeroon teenya dammayitee finciltee siyaasaa wayyaanee cabsiti. Jijjiiramaa dhufe. Jijjiiramni dhufe sun maali? Warruma kalee wayyaaneedhaaf nu qopheessee akka nama nyaata qopheessee nyaata dhiyeessutti nu qopheessee diinaaf nu kennaa turetti dabarsanii waraabessi nurraa bu'ee qeerransi nurra bahee jechuudha.
Kanaaf jarjaruun hin barbaachisu. Ifa eeggannoon waan dhufe tana maali wanni tunii jenne summii diinni deemaan maree nukkannu adda banne summii diinni deemaan maree nukkannu son firraa adda baafachuu qabnaa. Jarjarree waa faarsuu hin qabnu. Waan haaraa jala fiiguu hin qabnu. Ta qabnu san jabeeffannee harka qabanne waan haaraa dhufe san suuta keessa laaluu qabnaa. Babbaqaysine waan haaraa dhufe san keessa laaluu qabnaa. Maali wanni kun jennee firraa baruu qabnaa. Fakkiif bara Haayile Sillaaseen aangorra ture aangorraa bu'u. Bara Haayile Sillaasee dachiin taabbaa lafaati. Siyaasaan namaan bulchan hedduu miti takkuma. Dargii yeroo aangoo qabatu mareen laaraashuu je. Dachiin je gaafa duraa tabbaa lafaati. Gaafa immoo Mangistuu Hayilamaariyaam aangoo qabatu dachiin tabbaa qoteeti je. Unkaan dachiin teenya ta'uu miti. Ilmoo dhalleewu haati odoo garannaa deebi'ee jette jechuu gaafa beeraayisan. Wanni tokkolleen wanni nurraa hiikkate hin jiru jechuudha. Oromoon eeguma dachiin tiyya taate jeeti yaa Hayilee dikirra naateessa yaa Mangistuu sirerra naateessa jee Oromoon akkasitti gaafa san dhiichisee akkuma amma bara jijjiirama Abiyyi kanatti wallisaa ture jechuudha. Oromoon hellee taphachaa ture jechuudha Oromoon. Kanaafuu Oromoon waanuma maraawu adda baafachuu qaba. Jarjaruu hin qabnu. Yaadi gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam bu'ee aangoo qabatu dimokiraasiidha. Waan feete dubbatuu dandeessa. Waan feete gaafii feete gaafatuu dandeessa je. Gaafii feetes gaafatuun akka hin dandaamin uummanni Oromoo harkee ture. Namoonni beeyna jechuudha. Waan feene dubbachuun akka hin danda'amne. Dimokiraasii kijibaa akka taate barree jirre jechuudha. Waan inni irra deebi'ee babbaqaysee ammaan tana dubbadhuu miti jechuudha. Hojiin garree jirraa jechuudha. Kanaaf bara jijjiirama ammaan tanaa 2018 akkaataa isaanuma gartan jechuudha. Siyaasaan namaan bulchan takkumaan jee lamaa miti. Maal jee fedhiidhaan jaalalaan walitti haa idaamnuu jee. Kanumaa beekaddaa. Mangistuu Hayilamaariyaam mareen laaraashuu jee. Ihaadi dimokiraasiidha jee. Inni immoo jaalalaan walitti haa idaamnuu jee. Maali wanni wali idaamnu sunii maali jenne adda baafachuu qabna. Namni tokko haraashii tokko qindii takka yoo qabaate haraashii takka qindii takka ta qotatu yoo qabaate namni tokko immoo morma tokko si wajjiin qotadhaanii sitti idadheetiin si wajjiin qotannaan yoo inni je maali bu'aan nama kana namni kun rakkateen natti ida'atuu barbaade moo namni kun namiidhuu deema moo je'ee adda baafateeti itti ida'ata jechuudha. Akkasumatti nuti rakkoon ida'ama kanaan barbaachisu maali bu'aan ida'ama kana keessa arkannu yoo maali jee uummanni Oromoo adda baafatu ture. Bu'aan OPDO kalee nu gabroom OPDO wayyaaneef nu gurgurtee faanaa taatee hooraa taatee uummata Oromoo akka wayyaanee yaabbattu gooti. Adda osoo hin baafatin maali bu'aan isiin OPDO nurra deebiteef tun warri jarri kun kanuma kaleeti maali bu'aan isaan kun nuu fidan maal arkanna tana keessa siyaasaan teenya as keessa jirtu arkamni nuti as keessa arkannu maaliin jenne uummanni Oromoo jenneetuma harka dhooyne akka nabiyyitti ilaalaa turre jechuudha. Akka nabiyyi ergamaa akka nama ergamaa qaallichuma kalee diinaa wajjin mana hidhaa keessatti waan inni nu godhe nuti ni beekna. Waan isaan nu godhan nuti ni beekna. Warri rakkoon irra geesse warri isaan miidhaa irra geessisan ni beekna jechuudha. Kanaaf jarana dhaaphaa osuma jennu hallayyatti kunne gabrummaa taanitti dabarree warruma kalee mililikii wajjin warra kalee mililik harka nu muree harma nu muree egaa caalii calanqotti akkas nu godhe bakka meeqa waa meeqa irratti akkas nu godhe har'a nurra deebisuudhaaf carraaqa ijibbaata godhaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo waan qabu kan jabeeffate waan itti dhufu adda babbaqaysee suutatti adda baafatuu qabaa jechuudha. Sobamuu hin qabnu summii diinni deemaan maree nu kennu adda baafannee beekuu qabna. Kanaaf kanuma jechuudha wanni nan jechuu barbaadu.